waa'ee badinsa keenyaadhaaf daddarbinsa keenyaadhaaf jedhee hoolicha qaraanii irratti fannifame yaadachaa hafuura hamaa ofirraatii fageessuudhaaf hafuura gaarii ofitti dhiyeessuudhaaf mallattoo fannoo gooftaa keenyaatiin qaama keenya yeroo sadii ofaa mallatteessinu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Yaa Waaqayyo uumaa keenya ergamoonni kee sa'aa 24 guutuu qulqulluu jedhanii kan si galateeffatan sa'a kan akka si galateeffannuudhaaf dubbii jecha kee akka barannuudhaaf bakka adda addaatti walitti nu qabdee bakka qulqullaa'aa kanatti kan nu geesse yaa Waaqayyo uumaa keenya fayyisaa keenya maqaan kee kan galatoomeedhaaf kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo uumaa keenya yaadii abbootii keenya 318 Niqiyaatti yaa abbootii keenya 150 Qoostantiniyaatti yaa abbootii keenya qulqullootaa 200 Efesoonitti eebbistee qulqulleessitee jecha sagalee keetiin kan isaan barsiiste kan isaan qulqulleessite nuutinis akka nu barsiistuudhaaf akka nu gorsiistuudhaaf fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo uumaa keenya fayyisaa keenya tokkos lamas taatanii gidduu keessa yoo walitti maqaa qote walitti qabamtan gidduu keessanitti argameera jettee taatii sagantaa keenya kitaaba har'a eebbifamuu kana ittiin barannee dubbisnee biyyi kan ittiin jijjiiramu nutis qalbii jijjiirama kan ittiin taanu weeddistuu maqaa kee aaltuu mootummaa kee akka ittiin taasisuudhaaf fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Yaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam abbaa Hiriyaaqoosiif abbaa Efreemiif qulqulluu Yaareediif kan kadhatamte uni ijoollota kee cubbamoota keedhaafis ilma kee irraati araara dhiifama akka nuuf kadhattuudhaaf fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Yaa ergamoota qulqulloota toloota Waaqayyo waaqa keessan irraati waaqa keenyatti uumaa keessan irraati uumaa keessatti jaalala dhiifama tokkummaa akka nuuf kadhattaniidhaaf fedhaaf jaalala keessan nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo uumaa keenya fayyisaa keenya lafee cabuu irraati dhiiga hangala'u irraa nu tiksitee sa'a kanaatiin kan nu geesse sagantaa keenyas jalqabaatee aga dhumaatti nu waliin taatee akka nu barsiistu akka nu gorsitu akka nu eebbistuudhaaf maqaa keessa qulqullaa'aaf sa eebbifamaa waamuun kan nuuf hin taane yoo ta'ullee sodaaf wallannaadhaan laphee tokkodhaan akka jechuudhaan si galateeffanna nuuf waamamii. Yaa Abbaa samiirra kan jiraattu mootummaan keessaa dhufuu jaalalli kee samiirratti haa ta'u.
keenyas nuuf dhiisi nutis kayyukan marraan oolchi malee mootummaa galan yaa gifti keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabriel qulqulluuti nagaa siin jenna jaalna keetiin kan ooludha foon keetiinis dubaroodha yaada Waaqayyo samoo siif galanni ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin gadameessi keetis kan eebbifameedha kennaan kan guutamtee gammadi Waaqayyo si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf hiikees akka nu qulqulleessuuf hanga bara baraatti amiin Waaqayyo uumaan keenyi fayyisaan keenyi galma Tsiyoon irratti kan bu'ee kennaan abbaa ifamummaan ilmaa tokkummaan hafuura qulqulluu araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsiif tikumsi qulqullootaa nuuf kiristaanota afaan irra haa buluu Waaqayyo sagantaa keenyas nuuf haa eebbisu. Keessummoota keenya egaa hundi keessanuu iddoo isin qophaa'etti iddoo keessan irratti akka nuuf teessan isin gaafanna. Egaa keessummoota keenya hundi keessanuu iddoo keessan qabadhaatuun ta'a. Guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyaa kanatti asitti argamneetoon wal wajjiniin kitaaba kana akka eebbisnu Waaqayyo nuuf eeyyameetoon asiin ga'uu keenyaan obboleessa keenyaanis Daaqoon Daani'elin baga gammadde jedhaanii ilil jedhamee hundi keessanuu galata dhiyeessaa Waaqayyoof. እንግዲህ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው። ወንድማችን መምህር ዲያቆን ዳንኤል ጫላ የድካሙ ውጤት የሆነውን ልጁ የሆነውን መጽሐፍ አምጦ አስቦ አውጥቶ አውርዶ ለኛ ለክርስቲያኖች እንዲጠቅም ስላዘጋጀ አምላካችን እግዚአብሔር እኛንም ለዚህ ቀን ስላበቃን እርሱንም በዚህ ዕለት ስላደረሰው አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አመስግኑት እስቲ። ለን ሰዓት አኳያ በቀጥታ ወደ ዝማሬ ነው የምንሄደው። ዘማሪ ዲያቆን ብርሃኑ አንድ ዝማሬ በጋራ የምንዘምረውን ያቀርብልናል። ፋርፈታ ዲያቆን ብርሃኑን ፋርፈና ቶኮ ወልጅኒን ከምፋርፈነኑ ዲየሳ ገረ ፋርፈና ዋቀቶኮ አሜን ማቲ ክርስቶስ ዋቀዩ ከንጃለተን ዋቀዩ ከንሲንጃለቱ ኢዶ ቁልቁሉ ከነቲ ከን ወልቲ ቃምተን ማቃ ዋቀዩቲን አከም ቱርተኒ ማቃ ዋቀዩቲን አከም ዮነ ጌሰኒ አሜን ማቃ ዋቀዮ በረበራን ከን ከበጀሜፊ ከን ኡልፋቲ ኑፍ ያተው
goftako sidisen jiradu han kofako sidisen jiradu han kofako harka keessa nantaafu naannoo yaa waaqaako naannoo naataafu yaa gooftaako sidisen jiraadhu han qofaako sidisen jiraadhu han qofaako hiyyummaa kee keessaa see baasna jedhanii bu'aa adda addaan yoona sossobanii sirraadana baasaa yoo ta'e dhoomnisaa naannoo nattaafuun isaa nattaafu naannoo yaa waaqaako naannoo nattaafu yaa gooftaako sidisen jiraadhu han qofaako an qofaako waan hin argeen beekne yoona badhaasanii of hunduu jedhanii yoonatti goranii hiyyoome jiraachuu naaf wayya oogdi kee kennaa isaanii caalaa anaaf ixaannaan kee nattaafu naannoo yaa waaqaako naannoo nattaafu yaa gooftaako sidisen jiraadhu han qofaako sidisen jiraadhu han qofaako maqaa faaruu kanaatiif maqaa waaqayyoo bara baraan kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u ማሬ መላእክት ያሰማልን። ወንድማችን ዲያቆን ብርሃኑ ዘማሪ ዲያቆን ብርሃኑ እጅግ በአማርኛም በኦሮምኛም ዝማሬ በማገልገል የሚታወቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልን። Egaa kanatti aansuun ammallee keessummoonni keenya baay'een isaanii ganaa warri dhufaa jiranis jirani isinis sa'aatii keessan eegdanii iddoo kanatti kan argamtan hunda keessaniifuu galata isinii dhiyeessaa. Ammas gara faarfannaatti deemna. Faarfataa daaqoon lammii tarfaasaa innis akkasuma faarfannaa afaan oromoo irratti yeedaloo walaloo hojjechuudhaan kan beekamu akkasuma immoo kiraara qabatee faarfachuudhaanis baay'ee kan beekamudha. Akka biyya keenyaatti afaan amaariffaanis afaan oromootiinis tajaajiluudhaan kan beekamu. Egaa jabaa ofii eenyutu jabeeffata? Abbaatu jabeeffata. Kanaafuu wal jajjabeessuun barbaachisaa waan ta'eef obboleewwan keenya akkasuma shamarranis jiranii booda hin agartu isaan jajjaboon waan jiraniif hunda isaaniif waaqayyo isaan jajjabeessu. Hunda keenya tajaajila keenyatti nu jajjabeessu jecha gara faarfataa lammiitti dabarra. Isa wajjiniin faarfannaa ni faarfannaa. Sagantaan keenya sa'aatii qabameen waan adeemsisnuuf hundi keessanuu obsaan akka hordoftan kabajaadhaan isin gaafanna. Gaafadha kamooltanii sagaleen keesseen nagaama akka booltu. Ameen. Maqaa waaqayyoo bara hanga bara baraatti kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Uffata warqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilma ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtuu jennee harka keenya rukunnee haadha gooftaa jaallatamtuu faarfannaa. Waaqayyoon duba keenyaa wajjin haa ta'u. Warqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilma ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtuu. Uffata warqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilma ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtuu. Harka keessanii mee warri teessan ifaan guutamteetti biiftuu jireenyaan golgamtee ulfinaan mul'atti urjii samiirraan marfamtee jawwichi hin dandeenye balleessuudhaaf dhama'ee humna waaqayyootu ayyaana ishee dhaaftee jawwichi hin dandeenye balleessuudhaaf dhama'ee humna waaqayyootu ayyaana ishee
daaftee uffata warqee uffata warqee uffatte gonfoo ulfinaan faayamte mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaalatamte. Ilillee kennaaf mirga keessaniin. Ilmi ishee tokkichi jaalalaan hunduma bitee bittaa diinaa jala boojuudhaan kan booji'ate deessee badhaasteetti ijoollee addaa ween hundaa dubartoota keessa dhugumatti Maariyaam adda deessee badhaasteetti ijoollee addaa ween hundaa dubartoota keessa dhugumatti Maariyaam adda uffata warqee uffatte gonfoo ulfinaan faayamte mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaalatamte. Ililleen itti qaata harka keessanii mee. Siqqee sibiilaatiin hoolota isaa kan tiksu yeeyyiin akka hin nyaanneef daawwate kan miliqsu isheerra dhalaate addunyaa hundaa kan bu'ee warra manaaniif boqonnaa gaarii qopheesse isheerra dhalaate addunyaa inni fayyise warra manaaniif boqonnaa gaarii qopheesse uffata warqee uffatte gonfoo ulfinaan faayamte mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaalatamtu. Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti homaan sodaadhu inna abdii kooti homaan sodaadhu inna abdii kooti Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti faarfadame Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti homaan sodaadhu inna abdii homaan sodaadhu inna abdii kooti halkaniif guyyaa isaa tikseen koo ofiin eegu bareedina koo Waaqayyoon qabaa qofa koo mi'eeti homaa sin shaaku inna abdii kooti Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaa faarfadame Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti homaan sodaadhu inna abdii kooti homaan sodaadhu inna abdii kooti leeyyaa hin beeku ansii waammadhe maqaa kee guddaa abdii godhadhe otoo ati hin jirre silaa badeera gooftaa kolfadhu yoonaa ga'eera Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti Waaqayyo tiksee kooti bakka homaan sodaadhu inna abdii kooti homaan sodaadhu inna abdii kooti bowwaa keessayyuu ayyoo na deemee maafarrafamaa ergan si waamee yoonatti dhufee wanti hamaanis na wajjin jirta hin sodaadhani Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti Waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti homaan sodaadhu inna abdii homaan sodaadhu faarfadha harka keessa rukutaati inna abdii kooti diinonni koonduu osoo laalaanii xoofoon koo guutee fedhaa isaatiin seenaa koo badee anaaf aareesse ta'ee namoota
sannateessise waaqayyo waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti waaqayyo tiksee kooti bakka hundumaatti homaan sodaadhu abdii kooti homaan sodaadhu abdii kooti homaan sodaadhu abdii kooti homaan sodaadhu abdii kooti. Waaqayyo faarfannaa ergamootaa isaaf dhageessisu. Ameen. Waaqayyo mana isaatti tajaajilaa umurii tajaajilaa itti jiraatu Waaqayyo umurii isaa fayyaa wajjiniin dabalee isaaf haa kennu. Nullee kan faarfanneef Waaqayyo sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Egaa duratti akka isinitti himetti faarfattoota baay'eetu jiranii, tajaajiltoota baay'eetu jiranii, garuu haa ta'uti namoota muraasaa hirmaachisuu waan qabnuuf wal jajjabeessuun waan barbaachisuuf hamilee walii wal jajjabeessuudhaan boru namoonni akka barsiisaa Daani'el baay'een isaanii bahuu akka danda'an nu keessaa abdii qabna. Kanaaf immoo namni tokko yoo bahu isa jajjabeessuudhaan nama biraa argachuu hin dandeenya. ቦታ እየሰጣችሁ ወደ ዝማሬ ነው የምንሄደው። እሺ ቴሶ ኬኛራ ካኔ ኬስሞታ ሲመኑ የሮቶኮ Kole bagana gaan dhuftan jedhaatoon hamileedhaan meenoo simadhaa yeroo tokko hundi keessanuu haa. Keessummoota nu kabajaniitoon asitti argaman abbootii keenyaaf akkasuma obboleeyyan keenya obboleettiiwwan keenya hundaaf Waaqayyo umurii dheeraa isaaniif haa laatu ta'a galatoomaa isiniin jenneerra. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa ammas kanatti aansineetoon sa'aatii keenya fayyadamaa deemuun nurraa waan eeggamuuf ammas keessummoonni baay'een ganaa kan dhufaa jiran ni jiru. Sa'aatiin waan deemuuf dhaabbatee waan nu eegneef nutis hin dhaabbannu. Kanatti aansuun gara barumsa wangeelaatti dabarra. Barumsa wangeelaa kan nu laatan barsiisaa Gosaayee ta'a. Barsiisaan Gosaayeen mana kiristaanaa magaalaa Walisootti mana kiristaanaa Beetasaayidaa Kaawala Beetasaayidaa Qulqulleettii Maaramiitti itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa kan ta'an isaan barumsa wangeelaa nu dabarsu. Amen. Maka Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Amen. Maka Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Amen. Abbootii keenya luboota obboleewwan keenya daaqonoota faarfattoota hundumti keessan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkam ooltanii akkamiin yoo nageessan galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e jiraataaf jiraachisaan Waaqayyo Gooftaan keenya addunyaa badii fi balleessaan itti baay'ate sana keessaa adda nu baasee bakka qulqulluu kana kan nu fide guyyaa guddaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqayyo Abbaan keenya Waaqayyo Gooftaan keenya Waaqayyo Uumaan keenya hunduma keenya nu gargaaree guyyaa har'aatiin waan nu ga'eef maqaan Waaqa keenyaa maqaan Gooftaa keenyaa bara hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ameen jedhame. Ilma Waaqayyoo deessee haadha Waaqayyoo kan taate haadha keenyas kan taate dubree qulqullittii Maaramiin kadhannaanii fi eebbi ishee nu wajjin jira waan ta'eef maqaan haadha keenyaa bara hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkuma kitaabni qulqulluun dubbatutti kabaja kan barbaachisuuf kabaja kennaa ulfina kan barbaachisuuf ulfina kennaa jedhamee waan barreeffameef ergamootaaf qulqullootaaf wareegamtootaa fi toloota hundaaf Waaqayyo Gooftaan keenya akkuma isaan kabajetti maqaa fi yaadannoon isaanii bara hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Baga geessan meelil jedhaatii Waaqayyo galateeffadhaa. Kitaabni irra eebbifamu mata dureen isaa maali? Mata dureen isaa maali? Daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo barannaa. Mata dureen barumsa keenyaa kan ta'us dhiifameedha. Mata dureen barumsa keenyaa maali? Mata dureen barumsa keenyaa maali?
dhiifama jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 fi 15 lakkoofsa isaan lamaan kana irratti yoo dubbistan waa'ee dhiifamaa Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos bal'inaan barsiiseera. Mata duree kana irratti dhiifama jechuun maali? Akkamitti dhiifamaan jiraachuu dandeenya? Osoo dhiifamni hin jiraanne nuti maal taana kan jedhu sana daqiiqaa muraasaaf Waaqayyo Gooftaan keenya akkuma nu gargaaretti ni baranna. Waaqayyo ወንድመ ከኛ ነው አገርጋሩ የእግዚአብሔር ልጆች በዛሬው ዕለት በዛሬው ቀን ለዚህ ለምርቃት የተሰበሰብንበት የሚመረቀው መጽሐፉ ይቅርታ የሚል ይሆናል። በአፋን ኦሮሞ የተጻፈ ነው። ለአጭር ደቂቃ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ይቅርታን በተመለከተ ያስተማረውን ትምህርት እናነሳና ለአጭር ደቂቃ አብረን እንማራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አኩመ ሁንዲ ኬሰን ቤክተኒት ነምኒ ጀልቀባ ቢፋፊ ፈኬኛ ዋቃቲን ኤርገ ኡመሜ ቦዳ ከን ኡመሜ ቁልቁሉማዳኒ ዋቀዮ ጎፍታን ነመ ኡመመ ሁንዳ ኦል ቢፋፊ ፈኬኛ ሳቲን ኡሜ ማሊን ኡሜ ሲኒን ጀዴ ሁበዳ ሰበ ዋቀዮ አዱኛ ከነ ኬሳ Waaqayyo fakkaatee kan uumame nama qofadha. Kabaja guddaadhaan, qulqullummaadhaan, aangoodhaan uumama hunda keessaa adda baasee kennaa kennee fi saba addunyaa kana keessa, uumama addunyaa kana keessa jiran keessaa adda baasee qulqullummaadhaan, jaalalaan, jireenya barabaraan sammuu ittiin xiinxaluu danda'u kennee kan uume Waaqayyo Gooftaan nama qofadha. Namni garuu erga qulqullummaadhaan uumamee booda, erga kabajaan uumamee booda, erga jaalalaan uumamee booda, bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin qulqullummaadhaan erga uumamee booda aangoo kanaan jiraachuu waan hin dandeenyeef ajaja Waaqayyoo, seera Waaqayyoo cabsee akka kufe hundumti keessan ni beektu. Maaliifan seenaa kana kaasee Waaqayyo Gooftaan odoo namaaf dhiifama gochuu baatee har'a bakka kanatti wal arguu hin dandeenyu. Na dhaggeeffachaa jirtu. Kanaaf umriin jaalalaa dhiifama. Dhiifama malee jaalalli umriin hin argatu. Dhiifama malee namniif Waaqayyo tokko ta'uu hin danda'ani. Dhiifama malee eenyullee addunyaa kana keessa nagaadhaan jiraachuu hin danda'u. Kanaaf namni inni jalqabaa Addaam abbaan keenya seera Waaqayyoo cabsee, ajaja Waaqayyoo cabsee, Waaqayyo irraa gargar erga ba'ee booda, ergamoota irraa gargar erga ba'ee booda, inni jiraachuu waan hin dandeenyeef Waaqayyo Gooftaan kennaan inni guddaan namaaf kenne keessaa inni tokko dhiifamadha. Maal nuuf kenne? Na wajjin hin jirtu? Na dhaggeeffachaa jirtu? Maal nuuf kenne? Mee Waaqayyo dhiifama nuuf kenne filil jedhaa galateeffadhaa. Kanaaf namni qulqullummaadhaan uumame kun, namni kabajaan uumame kun, namni aangoo guddaadhaan uumame kun Waaqayyo irraa erga gargar ba'ee booda gara Waaqayyootti kan deebi'e dhiifamaani. Gara mootummaa isaatti kan deebi'e dhiifamaani. Gara aangoo mucummaa Sillaaseetti kan deebi'e dhiifamaani. Gara tokkummaa ergamootaatti kan deebi'e dhiifamaani. Hundaa ol jireenya bara baraa kan argate Waaqayyo waan dhiifama isaaf godheefi. Kanaaf dhiifamni kennaa guddaadha. Kennaa guddaa kan ta'e dhiifama kana Waaqayyo Gooftaan cubbuu keenya, balleessaa keenya, daddarbii keenya dhiifama nuuf godhee dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa kukkutee gara mootummaa isaatti erga nu deebisee booda, gara aangoo mucummaa Sillaaseetti erga nu deebisee booda nuti maaliin jiraachuu qabna kan jedhu inni jalqabaan dhiifamaaf jiraachuu qabna. Maaliin jiraachuu qabna? Dhiifamaan maal gochuu qabna? Jiraachuu qabna. Yoo nuti obboleeta keenyaaf, firoota keenyaaf, namoota hundaaf qofa osoo hin taane diinota keenyaaf illee dhiifama yoo goone abbaan keenya samii irratti cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf godha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti kan dubbistan isa kanadha. Isin obboloota keessaniif, isin diinota keessaniif, isin namoota hundaaf
dhiifama yoo gootan jedhe abbaan keessan inni samii cubbuu keessan isiniif dhiisa. Maal isiniif dhiisa? Mee Waaqayyo ol jedhaati galateeffadhaa. Kanaaf tokkummaa keenyaan cimuu kan dandeenyu yoo dhiifama waliif goone, mootummaa Waaqayyoo dhaaluu kan dandeenyu yoo dhiifama waliif goone, jireenya bara baraa argachuu kan dandeenyu yoo dhiifama waliif goone, Waaqayyo wajjiniin tokkummaadhaan jaalalaan jireenya bara baraatiin jiraachuu kan dandeenyu hundumti keenya yoo dhiifama waliif goone qofadha። የእግዚአብሔር ልጆች በይቅርታ ካልሆነ በስተቀር በዚህ ዓለም ላይ ማንም መኖር አይችልም። የመጀመሪያው ሰው አዳም ከልጅነት ስልጣኑ ከወረደ በኋላ ወደ እግዚአብሔር የተመለሰው በይቅርታ ነው። በምንድን ነው አልኳቸው? በምንድን የተመለሰው? በይቅርታ ነው። ለዚህ ነው አባቶቻችን ምን ይላሉ? የፍቅር እድሜው ይቅርታ ነው ይላሉ። ፍቅር ይቅርታ ከሌለው ይቆማል፣ ጊዜያዊ ነው የሚሆነው። በዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ነገር እስከ መጨረሻው መቀጠል የሚችለው ይቅርታ ሲኖር ነው። ሰው ይስታል፣ ሰው ይሳሳታል፣ ሰው ይበድላል። ይቅርታ ካለ ግን ህይወት ይቀጥላል፣ ፍቅር ይቀጥላል፣ ሰላም ይቀጥላል፣ አንድነት ይቀጥላል፣ ብዙዎች እስከ ዘላለም ይቀጥላሉ። ፍቅር ከሌለ ይቅርታ ከሌለ ግን እነዚህ ሁሉ ይቋረጣሉ። ከናፍ ሰበ waaqayዮ dhiifamni jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. hundumti keenya dhiifamaan jaalalaa fi tokkummaadhaan akka jiraan Waaqayyo nu gargaaru. Kitaabni kunillee waa'ee dhiifamaa akkamitti dhiifamaan jiraachuu akka dandeenyu bal'inaan nu barsiisa. Isarraa dubbisnee jireenya keenyaaf akka barannu Waaqayyo nu gargaaru. Galatooma ulfaadhaa nagaan tura. Nu barsiisaa turaniif barsiisaa Gosaayee Bal'ataatiif sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu. Dhaaltuu mootummaa isaa isaanii taasisu. Biyya alagaan itti dagaagetti Daani'el leenca ta'ee dhiifamaan moo'ee caaleet argame. Daani'el eenyu wajjin akka ture hin beektu nabiyyichi. Kanaaf Daani'el raajichi gara biyya namaatti booji'amee hiriyoottan isaa jajjabeessee dhiifama barsiisee isaanis akka Daani'el irraa baranetti amantaadhaan cimanii abdiidhaan jabaatanii abidda dhaamsanii biyya alagaatti mo'anii argamanii hundi dhiifamaan darbanii dhiifama gochuun aadaa isaanii ta'uu barsiisanii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Faarfataa Isaa Siraasitti deemna.
itti aanutti dabarraa sagantaan kanatti aansineetoon itti deemnu gara xiinxalaa kitaabaatti kitaabicha xiinxalamuu qabaa. Hayyoonni mana kiristaanaa keenya hayyoonni gurguddoon asitti argamanii jiranii isaan garanatti gara waltajjii. Anima ana bora qulqulluu sana waaqa tokko amin kabajamtoonni abbootii amantaa obboloon haadholii harmoolii dubartoonni shamarroon jaalala waaqayyoon akkam ooltani akkam turtani akkam itti dhuftani ameen. Waaqayyo gooftaan keenya uumaan keenya cubbuu keenya otoo nu ilaaliin yakka keenya otoo nu ilaaliin jaalala isaatiin bakka qulqulluu kanarratti kan wal nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Egaa duraan dursinee isa galateeffanneerra itti fufuudhaan barsiisaa Daani'eel galateeffachuun barbaada. Barsiisaa Daani'eel warra hin beekneef xiqqoo ibsuudhaaf jechaadha. Kitaaba gara 5 ol barreesseera. Barruun egaa karaa hafuuraa oolchaa qubaa osoo hin ta'in karaa addunyaa kanallee beekumsa gahaa kan qabudha. Anaaf ajajamaa kooti. Kanaafuu kitaaba kana yeroo barreessu gadi fageenyaan ilaalee yeroo isaaf kan barbaachisu barreesseera. Akkuma ilaaltanii akkuma argattanii kitaabichi harka keessan jira taanaan maqaan kitaabichaa dhiifama jedha. Dhiifama waa'ee dhiifamaatti odeessa. Waa'ee dhiifamaatti odeessa. Waa'ee kitaabaa qulqulluun Daawit boqonnaa 87 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo
uummata Israa'el fi uummata Israa'elii fi aangoorra kan turan yookiin immoo Israa'el keessa kan jiraataniif dhaloota sanaaf kitaabaan isaanitti dubbatee egaa Waaqayyollee dhala namaa karaa barsiisotaas ni dubbata itti dabalee immoo karaa kitaabaa uummatatti Waaqayyo akka dubbatullee ni ibsa jecha. Kanaaf barsiisaa Daani'eel uummanni ofiisaa mana isaa taa'ee akka inni baratuuf waa'ee dhiifamaa akka inni baratuuf waa'ee kana nu barsiisnu barreessaniiru. Kanaafuu akka dubbistanis immoo kanumaan isinii affeerraa jecha. Egaa barbaachisni kitaaba kana baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundaa kan barbaachisu ta'ee keessumaayyuu bara ammaa kan baay'ee nu barbaachisa. Waa'ee dhiifamaa bara ammaa kana baay'ee barbaachisaadha. Maaliif biyyi keenya Itiyoophiyaan har'a dhukkubarra jirti. Dhukkuba haaloo, dhukkuba waraanaa, dhukkuba ajjeechaa, dhukkuba jibbinsaa, dhukkuba godaansaarra jirti. Kanaaf kitaabni kun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Fala kan kennu, murtee kan kennu, furtee kan kennu waan ta'eef kitaabichi kun barbaachisummaansaa amma yeroo ammaa kana keessatti baay'ee akka guddaa ta'e jala muruun barbaada. Gosa kitaaba kanaa maalidha yoo jenne yoo laalle yoo madaallu gosi isaa kitaaba jireenyaa jennee ramaduu dandeenya. Kitaaba dogmaa, kitaaba seera sirnaaf seera barreessaa kan ibsu otoo hin taane, kitaaba dogmaa ibsu otoo hin taane, kitaaba jireenya Waaqayyo wajjiniitiin akkamitti akka jiraachuu dandeenyu kan gadi fageenyaan nuu ibsudha. Namni tokko dhiifama akkamitti akka argatu han gadi fageenyaan ibsudha. Egaa obboloota koo warra kaaniin akka yeroo isaanii yookiin immoo yaada isaanii akka fudhanneef boqonnaa shanitti qophaa'eera. Ani boqonnaa shan keessaa ishuma tokko xiqqoo ishee ibsuun barbaada. Egaa boqonnaa tokkoffaa irratti maal jedha? Waa'ee dhiifama gadi fageenyaatiin ibsa. Dhiifama yeroo hiika isaa ibsu maal jedha? Balleessaa nama tokko lubbuu irrattis haa ta'u qabeenya irrattis kan ta'e badii raawwatameef hammeenya garaatti otoo hin qabaatiin kaffaltii tokko otoo hin gaafatiin yookiin eegiin irraanfachuu bira darbuu jedhee haala kanaan ibsa jecha. Waa'ee dhiifamaa egaa namni yakkamee, namni qabeenyi isaa badee, namni lubbuu isaa badee irra darbuu jechuudha dhiifamni jechuu jedheeti kanaan hiika. Sababni isaa immoo maalidha jedhee isaa yeroo marrajaatiin yookiin immoo marrajaa maayii oolfaa jiru. Odeeffannootiin yeroo mirkaneessu kitaaba qulqulluu Phaawulos Qorontos 1:13 irratti maal jedha? Jaalalli balleessaa hin lakkaa'u jedha. Jaalalli maal hin lakkaa'u? Badii yookiin balleessaa hin lakkaa'u kanadha. Dhiifama jechuun kanadha jedhee kanaan deeggaraa jecha. Itti aansuudhaan namni dhiifama akkamitti raawwachuu akka danda'u gadi fageenyaan ibsa. Yaada gaarii yoo qaba ta'e, bu'aa dhiifamaa yoo beeka ta'e, rakkina namicha isa yakke sana yoo beeka ta'e namni dhiifama gaafachuu danda'a jedhe. Waa'ee abbootii amantootaa, hayyoota amantootaas gadi fageenyaan ni ibsu. Fakkeenyaaf kitaaba manoksootaa yookiin immoo kophaa isaanii waliin qulqullummaa hojjechuuf, Waaqa wajjin jiraachuuf gara gadaamii warra seenan keessaa yookiin immoo jireenya isaanii kan dubbisu kan dubbatu kitaaba 3 qabna. Meeri Maarisaaq, Filiksiyoos jennee kan dubbannu jecha. Isaan keessaatii Maarisaaqeen yeroo caqasu Maarisaaq akkana jedheedha. Namoonni cubbuu isaanii hin amanne dhiifama hin argatanii jedhee. Namoonni maal hin goone? Namni cubbuu isaa hin amanne maal hin argatu?
dhiifataman argatu jedhee maal isaan akkanitti haasaa jedhee itti. Egaa abbaan Xoosis illee abbaan Xoosis akkasumatti fufee abbaa Beeyman abbaa Musee Itoophiyaawidha. Abbaan Musee lammiin isaanii Itoophiyaadha. Biyya Masri yookiin immoo Gibsi kan jedhamtutti qulqulluu ta'anii achitti wal'aansoo hafuuraa kan hojjetan kan raawwatan qulqulluu nama guddaa abbaa Musee isaaniis illee hin ibsu. Waa'ee obsa akkamitti akka isaan dubbatan jecha. Obsi hadhooftuudha. Firiin ishee garuu mi'ooftuudha jedhanii abbaan Musee dubbatanii. Abbootii gurguddaa ibsa. Kanaafuu anamma kana isaanii ibsee siniin fixu. Akkasin dubbisattaniif tokko tokko ishee bichaa ibsuu bichaa barbaada. Kanaaf egaa walumaa galatti kitaabni kuni kitaaba guddaa waan salphaa dhiifama yeroo jedhamu maqaan isaa gabaabbatee yeroo waamamu baay'ee salphaa fakkaata. Garuu yeroo gadi fageenyaan yeroo gara hojiitti immoo jijjiirru xiqqoo ni ulfaata. Yoo waaqa faana taane yoo rakkina dhala namaa yookiin rakkina balleessu yoo barbaanne dhiifama akkuma gabaabaatti akka gochuu dandeenyu tooftaa adda addaadhaan waan dubbatuuf gadi fageenyaan akka dubbistanii sin affeerra yoo carraa lammaffaan nageenyaan dubbadha galatoomaa. Sadarkaa tokko ameen. Luboota mana kiristaanotaa akkasumas eebba kitaaba kana irratti kan amananii dhuftan hundi keessan keessumattuu immoo kitaaba kana kan nu qopheessan obboleessi keenya akka boontan. Ameen. Maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos kan galateeffamee nuuf haa ta'u. Wanta ittiin daqiiqaa 5 jedhamti malee egaa isaaniiyyuu daqiiqaa 25 akkas fayyadamaniiru. Haa ta'u malee garuu erga waamamne amma tokko walitti bu'uun baay'ee barbaachisaadha. Daqiiqaa 5 waaman xinnoo siyaasota adeemurra wanta sirrachuu qabu immoo walitti himne baay'ee bareedaa ta'a jechaadha. Amma guyyaa kanaa yeroo akkanaa naa dhufnu inni kitaaba barreessas akka eebbifamu barbaada jechaadha. Akkuma walii galaatti jechaadha. Yoo faaruu faarfate namni tokko faaruu sana baasee naa deemtanii eebba duwwaa barbaadee dhufa taanaan rakkisaadha. Kitaabni immoo akkas miti. Kitaaba irratti wanti bu'a sirrachuu guddisuuf miti ree. Nama kana nama har'a nu barreesse kana garuu immoo caalmaatti akka isaan barreessan kakaasuudhaaf dhufne jechaadha. Malee ofuma samiirra ol keenya deemuudhaaf dhufneere. Akkasii silaa waan jiru walitti himnee deemuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa utuu gara seecha'ina kitaaba sanatti hin galin walumaa galatti waa'ee kitaabaa na yaadnu biyyi keenya kan isheen miidhamtee namoota beekumsatu qaban utuu hin barreessin darban irraa kan ka'edha kan miidhamne. Namoonni baay'een beekumsa baay'ee ogummaa baay'eetu qaban garuu hin barreessine waan ta'eedhaaf nuyi amma waan isaan beekan sana baruu hin dandeenye jecha. Akkuma biyya keenyatti walii galaa hunda laaltanii qorichi biyya kana keessa ture qoricha baay'ee dhaga. Hunda laaltan. Qoricha sana garuu argachuu amma hin dandeenye. Warri durii mana yaalaatu hin deemin waan xinnoo see kutanii baaruma wayii cuunfanii isinii kennuuf nudduu fayyitu bakka. Har'a garuu hin beeknaare hin beeknu. Maaliif? Warri sana beekan turan hin barreessine waan ta'eedhaaf jechaadha. Ituu isaan barreessanii nuu kennanii ta'eeti har'a nuyi akka salphaatti waan tokko namaaf kennina turre jechaadha. Isa dhiisaatii namoonni baargamaa dhufanii biyya kana keessaa kan barreeffamee ture inni jalqabaa biraannaa isa innuudha. Biraannaa 35,000 oltu hatamee biyya kana keessaa ba'e jechaadha. Akkuma odeeffannoo ittiin ilaaltan 6 kiiloo yuunivarsiitii deemaatii ilaalaa turanii jiran jechuudha. Biraannaan yeroo sana barreeffame tokkoon isaa yoo xinnaatee peejii 300 fa'aa kan qabu jechuudha. Inni immoo maa inni innaa ittanu inni caalmaan isaa ogummaa kan qabee jiru.
Isa maal godhanii kuma 35 jechuun qalaalii miti jechuudha akka salphaatti ilaalina. Biraannaa tokko peejii tokko barreessuu fi yookaan oolaan tokko qalamuu qaba yookaan immoo reentii tokko qalamuu qaba. Akkasumas isa immoo citeera taanaan immoo kan biraati jechaadha. Kanaaf namoonni bara sana turanii kitaaba tokko barreessuu fi yoo xinnaate oolaan 300 qaluun irra jira jechaadha. Sana immoo fidanii ganaa irraa soofanii jechaadha. Lallaafessanii jechaadha. Isumayyuu immoo wanti isaan ittiin barreessan qubaan barreessu jechaadha. Qalamallee ofii isaaniitii hojjetanii jechaadha. Amma jirri Awurooppaan adeemtan fakkeenyaaf Jarman adeemtan sa'aatii tokkittiidhaaf biraannaa Itoophiyaa dubbisuudhaaf yoo xinnaate yuuroo 300 kaffaltu jechaadha. Yookaan yuuroo 100 yookaan 200 yookaan 300 sa'aatii meeqa dubbisuuf tokko qofa dubbisuuf jechaadha. Kuni kaamaa inni waan guddaadha barreessuudhaaf kaka'umsi jiraachuu jechaadha. Kanaaf akka salphaatti ilaalinaati namoonni as keessa jirtan waanuma beektan barreessaati. Onumallee maxxansine manuma keessa kaa'a. Maaliif ijoolleen keessan barreessuu hin dandeessi. Isa fuutee maxxansuu hin dandeessi jechaadha. Kanaaf amma yeroo gara kitaaba kanaatti dhufnu Daani'eel kitaaba kunigaa shanaffaa saddeet fakkaata. Kitaaba gaariidha. Dhiifama kan jedhudha kan barreesse. Ciminna isaa dura lallagaa. Ciminni isaa maal inni yeroo isaa fayyadamu isaa. Amma kanallee kan inni kitaaba barreessuu yookaan immoo faaruu baasuu maxxansuu mootummaa Waaqayyoo seenuu duwwaadhaaf miti jechaadha. Qarshii argachuuf. Akkasumas kan inni barreessu maaliif onnaallee isa gurgurree of akka dandeenyuuf tokkoffaa. Inni lammaffaan immoo hojii ittiin hojjenne kana yookaan beekumsa keenya namoota kana akka isaan baratan taasisuu danda'a. Isa immoo barsiisnee kaane mootummaa Waaqayyoo immoo karaa sana firii Waaqayyoodhaaf laande waan ta'eedhaaf karaa sana eeboo Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf jechaadha. Kanaaf amma gara mootummaa Waaqayyootiin sirriidha bakka namni kana barreesse Waaqayyoo kaa amma tokko waan dhabu jechaadha. Haa ta'u malee immoo garuu barreeffamee erga maxxansamee booda immoo raabsamuu qaba. Namni immoo yoom dhiifama kana barbaada jechuudha. Yeroo kana jechaadha. Yeroo kana akka biyyoolessaattis akka dhuunfaattis namoonni baay'ee rakkoo keessa waan jiraniif dhiifama dhaga'uus barreessuus dubbisuus waa'ee dhiifamaa irratti walii mari'achuudhaafis yeroo kana barbaachisaa jechaadha. Kanaaf taargeetii godheeti kan inni barreesse jechaadha. Kun egaa cimina Daani'eelii nuuf ibsa jechaadha. Inni lammaffaan cimina inni nuyi jennu akka barreessaa tokkootti koontentii isaa yookaan filoo isaa eeggatee barreeffamuu isaa. Kitaabichi inni ilaaltalu jalqaba boqonnaa tokko kaasee amma dhumaatti jechaadha. Itti seennee dubbisnu akka giloobaalii dhuma ta'ee kan barreeffamedha jechaadha. Jechuun seera isaa ulaagaa isaa sirriitti guuttatee kan barreeffamedha jechaadha. Kana jechuun egaa amma tokko kanaan dura ekspiriyeensii qaba ture jechaadha Daani'eel. Kanaaf barumsa kanaan dura ekspiriyaansii irraa baratee akka gaariitti hojjetee jechuudha. Inni lammaffaan maalli akka qabiyyeetti jechaadha. Yookaan hundumaa innaa dursinee ilaallu jalqabaa kaasee dhiifama maal jechuudha isa jedhu irraa jalqabee hamma akkamitti dhiifama goona piraaktisii isaa akkam gooneeti kan nama tokkoof dhiifama gochuu dandeenyu. Isa immoo booddee immoo erga dhiifama goone immoo maal arganna bu'aasa rizaaltii isaa hundumaa amma tokko kaa'u yaadeera jechuudha. Kun egaa cimina kitaabaati jechaadha. Inni kaan sadaffaan fayyadama qooqa irratti jiru. Fakkeenyaaf yoo abbaa boraa hunda deemtan, wallaggaa hunda deemtan yookaan immoo baalee hunda deemtan jechooti tokko baay'ee iddoo tokkotti fudhatama qabu iddoo tokkotti isaan uffachiisaa jechaadha. Isaan fa'aa maal godheeraa sadanuu barreesseera. Kana jechuun yoo abbaa boraatti akkasii wallaggaatti akkasii gara baaleetti immoo akkasii seedhuu fayyadameera. Kanaa achi garuu ijoolleen achi jiran jechaadha. Maal ga'e namichi kun maraatee deemu jechaadha. Al tokko iyyuu namichi tokko yoo abbaa boraa dhufee gannaa waan isaa jechaadha. Durbee Maariyaamiin
hin dhaltee jedhee dubbatee jira. Biyya keenyatti dhaltee jechuun baay'ee salphiidha. Maaliif jedhama lakkanii horiidhaaf jenna. Walii galee horiidhaaf jenna hin deessee jenna malee hin dhaltee hin jennu. Amma mucaan kun lafa inni dhufe hin beeku achuura dhaabbatee immoo balaa buusaa hin dhaltee jedha. Dubartiin achi keessa jirtu hundumtuu mataa qabatte. Maaloo cafi maaloo akkasiin jedhamu jechuutti kaa'e jechaa. Booddeen itti siqnee biyya kanatti akkasiin jedhamu akkas jedhama malee jennee dubbanne jechaa. Kuni kamaayini kitaaba irratti baay'ee of eeggannoo kan barbaachisu tokko kana jechaa. Afaan Oromoo baay'ee bal'aadha waan ta'eedhaaf oddootti immoo adda adda waan ta'eedhaaf loqoleen inni fayyadame sun baay'ee gaariidha jechaa. Oddoo baay'ee shakkisiisutti sadanuu arfanuu fayyadameera. Kun immoo baay'ee cimina isaa. Inni arfaffaan maali kitaabolee abboolii mana kiristaanaa fakkeenyaaf Yohaannis Afawarqi kana jedheera. Isa jedhu abboolii mana kiristaanaa kan isaan barreessan tuqeera yookaan immoo akka odeeffannootti kaa'ateera jechuudha. Maaliyyuu ta'u malee keessumattuu bakka kana kan jirtanuu kitaaba innaa barreessitan akka ortodoksii tawaahidootti innaa barreessitan Niikular paartiin saayi kitaaba qulqulluudha. Garuu around the bushes hin deemtan suni abbootiin keenya maal jedhanii kitaaba qulqulluu wajjin immoo wal simatamoo wal gitaa. Akkuma dogmaa keenyaatti jechi kitaaba qulqulluudhaa wajjin wal gatu yookaan wal ganuu fudhamataa hin qabu jechuudha. Kanaaf bu'uurri inni duraa kitaaba qulqulluudha. Haa ta'u malee garuu abbootiin keenya baay'ee waan isaan jedhan jira. Isaan immoo maal jedhanii jennee innaa tuqnu warri kanaan dura ortodoksii amma addunyaatti lallaban kun maal jedhan waa'ee dhiifamaa isaan irraa fudhachuun baay'ee dirqama. Kanaa achi garuu kanuma isaa ta'a jechuudha. Amma Daani'eel immoo waggaan samii qalaate. Sabaatti intinee irraa kutatteettamoo hunduma isaati. Sabaatti tamma ekspiriyaansii baay'ee qabu. Amma akkuma saayinsiitti maayillee namoonni kitaaba barreessan waggaa 40 olonna ta'anii baay'ee bilchinaan jireenyaanis baay'ee waan arganiif bu'a qabeessa ta'u jedhamee yaadama jechuudha. Tokko immoo akkuma Waaqayyo immoo ganamaa kaasee akka qeeqos immoo sammuu gaarii kennaaf jechaadha. Kanaaf waggaa 27ttis waggaa 10ttis inni barreesse Waaqayyo irraa wanta ta'e waan guddaadha jechaadha. Kanaaf maayil abbootiin keenya isaa kanaan dura isaan barreessan sana caqasuunsaa waan guddaa tokko akkam irraa barannu kan taasisudha jechaadha. Kun egaa cimina kitaaba isaa keessatti ilaalleedha jechaadha. Egaa itti aansinee immoo amma tokko immoo kanaa booddee immoo maaltu sirrachuu qabale isa jedhu amma tokko akka ilaalluuf jechaadha. Inni kanaan booddee sirrachuu qabu tokkoffaa kitaabni akka kitaabaatti barreeffama malee kitaabniif lallabbii tokko miti jechaadha. Kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf innaa dhaabbattanii as lallabdanu namoonni wanta isin lallabdan kana riikardi godhanii deemanii kitaaba irratti barreessanii isiniif kennanu innaa barreessitan innaa dubbistan waan ta'a akkuma nama taa'ee lallabbii dhaggeeffatu ta'a. Suni gamaa inni akka Abuna Shinoodaa kitaaba Abuna Shinoodaa qonna deemtanii dubbistan maal ta'a isinitti fakkaate? Abuna Shinoodaa እንደ ሰበኩት jedhama malee Abuna Shinoodaa እንደ ጻፉት jedhamu yeroo baay'ee. Maaliif akkas ta'e innaa jettanii lallabbiidha jechaadha kan inni ta'u. Isa isaan lallaban sana namoonni barumsa kitaaba barreessan duukaa deemaniitiyyuu isaanonna daqiiqaa 15 lallaban isaan peejii 115 godhanii maxxansu. Suni gamaa inni lallabbiin kitaabni adda adda ta'uu qaba. Asirratti wanti sirrachuu qabu tokko maali? Innaa dubbistanu akkasii qonna jiraatu kitaabni sun innaa dubbistanu akka aleen kan isin argitanu akka nama lallabbii dhaggeeffachaa jiru ta'a jechuudha. Sabgatii isaa jedhamu sana jedha. Maaliif maal jedha fakkeenyaaf iddoo tokkotti abbaan keenya qulqulluun Afawarqi akkas jedhanii turan jedhee darbachaa. Kitaaba irratti akkasii jedhu. Kitaaba irratti abbaan keenya qulqullichi Afawarqi kitaaba akkanaa isaan barreessan irratti
peejii akkanarratti yaada kana akkas jedhanii barreessanii jennee keenya yeroo sana kitaaba ta'a. Bor maaliif bor kan Daani'el kitaabni Daani'el kun referaansii godhannaa jechaadha. Daani'el yeroo akkanaa waan akkanaa barreesseera peejii akkanarratti jennee keenya jechaadha. Kanaaf cimina kanaa jiraachuu qaba. Hundi kun Daani'el duwwaadhaaf tun ta'e hunduma keenyaaf jechaadha. Lammaffaan kitaabni yeroo barreeffamu yeroo baay'ee burqaa adda addaa walitti mijeessuudhaan beekumsa sana irratti hundaa'uudhaan kan ofiitti dabalanii namootaaf dabarsuudha jechaadha. Kanaaf maayilli fuutnootiifaan amma gaa yeroo kana baay'ee guddachaa waan dhufeef kitaabni haalli kitaabni barreeffama kitaabaa fuutnootiifaan amma jalqabneera. Kanaaf achirratti inni barreessinu kan nama tokko pilaajaazalizimii akka hin taane jechaadha. Akkuma nuun fudhannee keenya garuu akka yaada keenya fakkaanne. Maaliif odeeffannoo adda addaa marajaa adda addaa sassaabnee iddoo tokkotti keenya jechaadha. Kanaaf kanaan dura kan barreeffame waan akkanaa ture amma immoo akkasii jennee akka keenyuuf. Egaa asirratti xinnoo see kana hin dhabna yeroo baay'ee yeroo tokko deemnee ilaalaa jechaadha. Kana fura qulqulluu bakka tokkoon ameen abbootiin asitti argamtan akkasumas immoo keessumoonni kitaaba kana eebbisuuf asitti argamtu hundumtuu baga nagaan dhuftanii. Hunda dursaati kan natti tole hundumti keenya haala kanaan wal arguun keenya baay'ee natti toleera. Waggaa muraasa dura waggaa 20 dura kun hin danda'amu ture. Waggaa 20 dura kitaabni hin jiru ture. Waggaa 20 dura namoonni hin jiran ture. Namoota qubaan lakkaa'aman ture. Har'a garuu akka urjii akkasitti baay'annee waliin kitaaba kana eebbisnu baay'ee natti tola. Yeroo jalqabaa bara 1991 Haromaayaa Yuunivarsiitii keessatti dukkana keessa teenyeetu ture kan kitaaba tokko hiikuu jalqabne. At the same time asitti 6 kiilootti ijoolleen akkasuma jalqabanii ture. Dhokannee jechuudha. Akka namni nuun arginetti afaan Oromootiin kitaabni jiru namni illee nan dubbadha nan barreessa illee jedhee yaadullee akka salphaatti ilaalamu ture. Har'a immoo dubbiin jijjiiramee galagalee haala kanaan handhuura irratti wal ga'uun keenya baay'ee na gammachiisa. Bu'aa ba'ii hedduu keessa darbamee kun waan guddaadha. Kana caalaa immoo bakka ta'e deema jennee abdii guddaa qaba. Ijoollee kana qindeessitan kitaaba kana kan barreesse sababa kan ta'e obboleessa keenyaaf galata guddaa galchuun barbaada. Kanatti aansuudhaan ani waan baay'ee kitaaba keessa galee kana jechuun barbaadu. Obboleessi keenya Yiqirbaay scientifically criticize godheera. Scientifically. Maal jedha Daawit abbaan keenya Daawit faarsaa Daawit boqonnaa 45 irratti bakka abbootii ijoolleen siif dhalatteetti yoo jedha. Kanatu na gammachiisa caalaatti jechuudha. Akka dhageenya umuriin isaallee ganaa xiqqaadha. Ganaa baay'ee hojjetaa jechuudha. Kuni bakka abbootii ijoolleen bakka bu'aa jiraachuu ishee ni agarsiisa jechuudha. Kuni warra kaaniif illee haamilee guddaa ta'a. Inni kan biraa mata duree isaati. Mata duree isaa kan yeroo isaa eeggatedha. Akkuma isin jechuu barbaade namni baay'een hin jiru. Amma akkasitti yeroo wal arginu baay'ee fakkaanna. Garuu baay'ee miti. Kan jiru iyyuu akka barbaadamutti walii galee tokko ta'e hojjechaa jiru. Yookiin lagaatiin ta'uu danda'a, yookiin ilaalchaan ta'uu danda'a, yookiin immoo sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Namni waliireetu jira. Yookiin nama tokkoon ta'uu danda'a, nama lamaan ta'uu danda'a. Akkuma haala isaatti namni yaada isaatii waliireetu jira. Kuni uummata qofa gidduu miti. Abbootii gidduullee kun ni jira.
nuti itti siqnee waan beeknu waan baay'ee argina. Akka xiqqeenya keenyatti silaa tokkummaan keenya cimuu qaba ture. Yaadni keenya walitti dhufuu qaba ture. Garuu dhiifama waan waliin goone. Waan mata xiqqaarraa kaanee waan walitti buunu badii keenya ishee xixiqqaa waan walitti lakkoofnu namni yaadni isaa bittinnaa itti jiraa jechuudha. Kitaaba kana keessatti kan hin argi keessaa kan gaarii kan jedhee dubbisee isinis akka dhageessanii kan hin barbaadu firoota dhiifamaa yookiin wanta dhiifamaaf barbaachisan keessaa jedhamee beekamu keessaa tokko obsadhaa jedha. Oromoon obsaan maal jedha? Aannan goromsaa dhugaa jedha. Yoo obsine aannan goromsaa dhuguu dandeenya. Yoo obsine tokkummaan keenya cimee itti fufuu danda'a. Yoo hin obsiin garuu namni waliin jiraachuu hin danda'u. Waan mata xiqqoo irratti wal harcaasaa deemaa jechuudha. Akkuma nama gammoojjii jiru warri gammoojjii hin gallaatii wal amannaa jettee jedhama miti. Kanaaf wal harcaasaa deemuu jechuudha. Namni baay'een akkas ta'ee jira. Yeroo kanatti kitaabni akkasii jiraachuun isaa namoota baay'ee chaalenjii nu godha. Amma eenyuuf dhiifama gooneerraa? Dhiifama walii gochaa jirra moo kitaabuma callisnee dubbisnee teenyaa kan jedhu chaalenjii nu godhaa jechuudha. Gaaffii guddaa hunduma keenya irratti uumaa jechuudha. Eenyufaa maaliif dhiifama walii godhanii, maaliif waliin jiraatanii, maaliif waliin hin hojjetanii, abbootiin amala waliinfaa maaliif dhiifama walii godhanii waliin hin hojjetanii gaaffii guddaadha jechuudha. Kitaaba kana akka kitaabaatti dubbisnee dhageenyee deemuu qofa osoo hin ta'in akka kiristaanaatti piraktikaal taanee hojiirra oolchine warri dhiifama walii gochuu hin dandeenye dhiifama walii gochuun akka barbaachisaa ta'u kitaaba kanarraa baradheera jechuudha. As duuba koo keessi tokko jiru dhiifama walii goone moonaatti miti kasi waliin hojjechaa turre waggaa hedduu dura jechuudha. Sababa isaa sitti hin kaasu garuu dhiifama waliin goone moonaatti praktikaal ta'uu qabna malee teooritikaalii dhageenyee dubbisnee deemuun faayidaa qabu. Namni baay'een sababa kanaatiin dhiifama otoo waliin godhin waliin jiraata. Qulqulluun Phaawulos garuu maal jedha? Roomee boqonnaa 12 irratti hanga dandeessan nama hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa. Hanga dandeessanidha malee yeroo hundumaa namni gad of qabee jiraachuu qaba jechuu miti. Hanga danda'amutti, hanga amantii keenyatti hin buunetti, hanga seera mana kiristaanaa hin cabsinetti, hanga danda'amutti nama hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa. Iddoo hin danda'amnetti garuu wangeela dursaa, dhugaa dursaa kan jedhudha. Dhumarratti sa'aatiin dhumeera jedhamaa waan jiruuf kan hin jechuu barbaadu akka qeeqaatti silallee dubbatameera. Haala amma yeroo nuti keessa jiru, situational analysis amma jiru utuu qabaatee gaarii ture akka backgroundiitti kan jedhu nan yaada. Maaliif barbaachisummaa kitaaba kanaallee magnify godha. Hin cimsa jedhee waan hin yaadu haala amma manni kiristaanaa keessa jiru, tajaajiltoonni ishee keessa jiran kan ibsutu ta'e immoo baay'ee gaarii ta'uu danda'a jedhee yaada. Galatooma. Kitaabni barsiisaa Diyaaqoon Daani'el Caalaa kunoo asirratti bu'aa buusuu Daani'el tokko qofa odoo hin taane Daani'el kumaatamni ba'uu akka qabu ergaa asirratti nu dabarsanii jiranii nu galateeffadhaa barsiisota keessummoota keenya. Egaa waltajjii gallachiisuu isaaniitiin dura kitaabuma isaan xiinxalan kanarratti mallattoo isaanii baasiidhaan. Kanaafuu dhiifama asumatti qaamaan nutti agarsiisanii jiranii dhiifamni kitaaban nutti mul'attee jirti. Wangeelaan barumsa wangeelaatiin dhiifama arginee jirra. Faarfannaadhaan dhiifama arginee jirra. Dhiifama gochuun maal akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa fannoo irratti nu barsiise san isma za'eeyyaamnuru igabburu kan hojjetan hin beekaniif dhiifama godhaafi dhiifama godhiif jedhee innu warra isa reebe warra isa irratti gidiraa san hunda adeemsisaniif akkamitti akka dhiifama godhee inni nutti agarsiise san barsiisaan Diyaaqoon Daani'el kitaaban
abbootiin keenya immoo seenaa garaagaraa kaasanii macaaficha yookaan kitaabicha xiinxalanii akkasuma wangeelaanis faarfannaadhaanis arginee jirra. Kana kan raawwate gooftaan keenya maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u galateeffadhaa. Kanaafuu hundi keessanuu eenyu jettanii tas dhuftan? Daaqon barsiisaa Daaqon Daani'eel Caalaa ammas caalee haa argamu. Abbaa kan elemaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Qulqulluu jedhamee kan galateeffatamu waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa qoricha addunyaa Iyesuus Kiristoos tiksee keenya otoo hin beekin otoo beeknu baay'inni cubbuu keenyaa rifeensa mataa keenyaatii ol kan baay'ate deemsa luka keenyaatii ol kan baay'ate dubbii afaan keenyaatii ol kan baay'ate argee otoo nutti murteessiin dhageetuu nun balleessiin guyyaa kanaan kan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ammas kitaaba kana hundumti keenya dubbisnee icciitii afuuraa uffannee itti jijjiirannee qaroomina sammuu godhannee dhaloota nu booda jiraniif hubachiisnee barsiisnee akka itti amantii keenyatti cimnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Sammuu namaa yaaduuf sobba namaan hafuura baafachuu Waaqni nu haa baraaru. Of taanee ofiif taanee waliif yaadnee kitaaba kana dubbisnee hubannoo argannee qaroomina hiyyummaa sammuu keessaa baanee soorummaa sammuu godhannee kitaaba eebbaa kana akka Waaqayyo nu eebbisee kana caalaatti obboleessi keenya immoo addunyaa irratti ardii irratti beekamtii argatee hayyootaaf bu'aa akka buusu dhalootaaf bu'aa akka buusu ijoollota hedduuf akka qaroomsu ammallee Waaqayyo yeroo isaaf haa eebbisu jaalala isaaf haa kennu. Martii keenya immoo Waaqayyo akka baay'anne kana ammas dhuma keenya haa bareechu. Jalqaba keenya akka bareechu dhuma keenya haa bareechu. Tokko nu haa taasisu. Hangoo diinaa ija diinaa nurraa haa fageessu. Kitaaba kana qorumsa adda addaa irraa nu eegee hamma dhumaatti cimina amantii keenyaatti mana keenyatti of dandeenyee ofiif taanee ofiif yaadne akka jiraannu Waaqayyo ija lubbuu keenyaa nuuf ibsee kitaaba kana akkuma dubbisnee dhiifamaan akka galle hamma dhumaatti Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Galanni maqaa Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoof geessu haadha isaa qulqulleetti maaramii fulfinnaa ta'u Waaqayyo nuuf haa eebbisu. አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ መምህራን ወንጌል ሰባኪያን፣ ምእመናንና ምእመናት እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በቅድስናው ስፍራ የሰበሰበን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ቤተ ክርስቲያናችን የሁሉ እናት፣ ሁሉን የወለደች፣ ሁሉን ያሳደገች፣ በየቋንቋው በየብሔሩ የምትሰብክ የምትመግብ እናታችን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም እኛን እናንተን የወለደች ቤተ ክርስቲያን ዛሬም ዘወትርም እንደተከበረች ትኖርልን። እንግዲህ የዛሬው የመጽሐፍ ምርቃት በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ተጋብዤ ነው የመጣሁት መምህር ዳንኤል ጫላን ዛሬ ለመተዋወቅም ለመጋበዝም እንዲያመቸኝ ግብዣውን አክብሬ ነው እዚህ ቦታ የተገኘሁትና አሁን እዚህ መድረክ ላይ የተነገረው የመጽሐፉን ዓላማ ስመለከት ስሰማ እጅግ ነው በጣም ደስ ያለኝ። ከመምህራኑ ከምሁራኑ ከሊቃውንቱ የመጽሐፉ ዳሰሳ ሲደረግ እጅግ ነው በጣም ደስ ያለኝ እና እንግዲህ ቅድም እነ መምህር ይቅርባይ ሲናገሩ መምህር ዳንኤል ገና ወጣት ነው፣ ገና ብላቴና ነው። ነገር ግን ለመጠንከር ወይም ደግሞ ሙሉ ለመሆን ወይም ደግሞ ከሌ በስሏል ለመባል ይህን ያህል እድሜ ነው ብለው ሲናገሩ ነበር አይደለ? ግን እኔ እንደዛ ሲናገሩ ምንድን ነው እዚያ ላይ በመጽሐፍ የተነገረው ቅድም ከመምህራኑ እንደተነገረው በአባቶች ፋንታ ልጆች ተወለዱልሽ። እንደገና ደግሞ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አሁንም ያለው ከህፃናት አንደበት ከሚጠቡ ህፃናት አንደበት ምስጋናን አዘጋጅህ ይላል። እንግዲህ የሶስት ዓመት ህፃን ቂርቆስን አባቴ እያል እናከብረዋለን። ታቦት ተቀርጾለት መጽሐፍ ተደርሶለት ድርሳኑ ገድሉ ተደርሶለት ይነበባል፣ እንጠቀማለን። ስለዚህ እንግዲህ የ3 ዓመት ህፃን ይሄ ከሆነ የ27 ዓመት ወጣት ደግሞ እዚህ በላይ የሚሰራል ብለን የምናስበውና እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የቀረበልንን እንድንጠቀምበት
እንድንማርበት ያድርገን። መጽሐፍ በጣም ብዙ መጽሐፍ እየተጻፈ ነው። ነገር ግን በዚህ ዘመን ትውልዱ እየተበላሸ ያለው መጽሐፍ ባለማንበብ ነው። ቅድም ዶክተር ተናግረውታል። ትውልዱ ታሟል፣ ጊዜው ታሟል ብለዋል። መጽሐፍ ባለማንበብ ነው ትውልዱ የታመመው። እንደውም አንድ ፈረንጅ ምን አለ ይባላል፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ብር እንዳይጠፋ ከፈለክ ብርህን መጽሐፍ ውስጥ አስቀምጥ። ከዚህ በላይ ስድብ የለም አይደል? በጣም ከባድ ነው እና መጽሐፉን አንብበን እንድንጠቀም ያድርገን። መምህር ዳንኤል ጫላም ከዚህ በላይ መጽሐፍ እንዲጽፍልን ከዚህ በላይ ይህንን መጽሐፍ ብላ ነው የተባለውና ከዚህ በላይ መንፈሳዊ ምግብ አቅርቦልን እንድንጠቀም ትውልዱ እንዲጠቀም እግዚአብሔር ይርዳው። ጥበቡን፣ ማስተዋሉን፣ ዕውቀቱን የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክለት። Deebanne horree bulleerra Waaqayyoo nu eebbiseera. Bacannee akka urjiif maansaa fedhasaan akka jechasaa. Deebannee horree bulleerra Waaqayyoo nu eebbiseera. Bacannee akka urjiif maansaa fedhasaan akka jechasaa. Galanni uumamaaf haa ta'u waaqa jiraataaf abboomee roobsiisee bokkaa galataaf guuteera malkaa uumamnis baay'ee waaqessaa qulqulluu mo'aa waaqasaa tokkicha maqaa dhibbaateef sagadee ulfina isaatiif. Deebannee horree bulleerra Waaqayyoo nu eebbiseera. Bacannee akka urjiif maansaa fedhasaan akka jechasaa. Kan ture addunyaan duraa jalqabaaf mootii xumuraa. Abaaboof margaa biqilchee yeroo isaatti bareeche dachee qabatee margaa lalisaa hundumtuu isaa weeddisaa gurraacha garaa garbaateef sagadee waaqummaa isaatiif. Deebannee horree bulleerra Waaqayyoo nu eebbiseera. Bacannee akka urjiif maansaa fedhasaan akka jechasaa. Jiraata abbaa barootaa qindeessaa ji'aaf guyyootaa waqtii isaatti goggogaa ciisee uumama hunda gammachiisee. Qabatee margaa lalisaa hundumtuu isaa weeddisaa tokkicha maqaa dhibbaateef sagadee ulfina isaatiif. Deebannee horree bulleerra Waaqayyoo nu eebbiseera. Bacannee akka urjiif maansaa fedhasaan akka jechasaa. Olaanaa jirma jireenyaa argafaaf bokkuu nageenyaa qabannee isatti amannee nageenyi badhaadha jennee bobbaanee ardaa nagayaat gaaddisaaf iddoo ulfinaat
badane hunda rabbirra uma lafaf samira debanne murre bullera waaqayyoon eebbisera bajanne akka urjii faansa fedha isaa kajeechisa debanne murre bullera waaqayyoon eebbisera bajanne akka urjii faansa fedha isaa kajeechisa. Barsiisoo saba isaa
sabago ansilase sitono mame kankena tasise sigalate fana durbo marami sigalate fana durbo marami abdewa nutate akafne nafne abdewa nutate akafne nafne abdewa nutate abdewa nutate akafne nafne usanye se ambe sumate usanye se ambe sumate abeda ka sodomi gamra dala namanyate abeda ka sodomi gamra dala namanyate gamra dala namanyate abeda ka sodomi gamra dala namanyate sigalate fana durbo marami sigalate fana durbo marami abdiwa nutate akakufne nafne abdiwa nutate akakufne nafne abdiwa nutate akakufne nafne utusanyese ambizubate utusanyese ambizubate abindaka sodomif gamura dala namanya akakesame abindaka sodomif gamura dala namanya te abindaka sodomif gamura dala namanya te dala namanya te እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን። waaqayyo kan galatoome haa ta'u. Egaa waaqni dhaga'ee jira jennee yaadna har'a. Sirrumatti dhaga'ee jedhanii yaada. Kanaaf immoo waaqayyo maal dhaga'e yoo jettan waan dhaga'e ishuma beektu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Mee galateeffadhaa. Egaa gooftaan wanti isaaf danda'amu jiru, wanti isaaf dadhabamu jiru jechuudha. Kaleessas har'as mootiidha. Nuti yoo wal jaallanne, nuti yoo wal mararfanne, nuti yoo waliif yaadne, nuti yoo walitti siqne gaarriin jigne jiru, siidaan hin daagamne jiru. Yoo nuti akka wal qabanne gaarri hundi dachee diriiraa ta'a. Namni karaa deemu karaan tabba qaba, bu'iitis qaba. Karaan isaa garuu keessa isaatti karaa dhiifamaa yoo ta'e, imala dhiifamaa yoo ta'e, dadhabsiisuu danda'a, gufachiisuu danda'a, kufuu danda'a, ka'uu danda'a. Garuu dhumarratti ni milkaa'a jedheetii namana. Kanaaf immoo waaqayyo kan kana nu godheefi maqaan isaa yaa ulfaatu. Nama kanaaf malus miti individual. Garuu yoo hojjenne waan guddaatu nu eeggata. Obboleessi keenya barsiisaan koo waasuun amanu waan an jedhan. Nama carraaquu fi akkuma carraaquu waan ittiin carraaqatu filaatanii nama rafuuf immoo akkuma hirribni itti ho'uu fi maalii dabalanii fi bullukkoo dabalanii fi jedhanii dubbatanii jiru. Kitaabni dhiifamaa carraaqqii keessatti waan guddaa akka ta'e miti. Waan
jabaatinna waan jabaa miti garuu bakka jabaan hin jirretti jabaa ta'uu danda'a bakka xinnaan hin jirretti sangafa ta'uu danda'a. Gatii kana jennuuf immoo borii waan guddaatu nu eeggata, borii waan jabaatu nu eeggata, borii karaa fagoo dheeraatu nu eeggata. Nama har'aas dhufe kana dachaa dhibba caalutu dhaabbate nu eeggata. Gatii kana ta'e kan barreessuu danda'u yaa barreessu, kan lallabuu danda'u yaa lallabu, kan barsiisuu danda'u yaa barsiisu. Hunduma caalaa uummata Waaqayyoo tokkummaa nu barbaachisa. Hunduma caalaa garaa fi nu barbaachisa. Hunduma caalaa wal marfachuu nu barbaachisa. Dubbiin keenya waliif cawqa. Abboonni walirraa meessinaa ijoolleen harka wal qabadhaa. Communication Waaqayyoodha. Waaqayyoof dhaabnaan wanti nama dhaabu jechuudha. Harka wal qabadhaa. Isin gorsuuf miti. Wal jabeessaa nutuun kennuudha. Wal amaranfannu. Jaalalli adorsuu, ifamni adorsuu. Eenyu qabna waliin? Jiraanni qabu. Namni hin jiru. Walaa jaalallu, walaa amaranfannu, ifama waliif haa godhu. Garaan keenya garaa dhiifama, jiruun keenya jiruu dhiifama, tokkummaa nuuf filatu. Xinnaa jettanii tuffatina, guddaa jettanii kabajuu dhiisina. Waaqayyoo nuuf illee keessa jira. Kana garuu godhe maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Namoonni galateeffachuu barbaadu obboleettii koo Tsiyoon fi abbaa manaa ishee Teediroos akkasumas namoonni baay'een dhamaatanii fiicheedhaa kaasnee asiin tarreedhaa kaasnee asiin bakkee tulluu milkiidhaa kaasnee asiin immoo gudarii kaasnee gimbiidhaa kaasnee namoonni dhamaatanii dhuftan hundumti keessan Adaamaadhaa, Asallaadhaa, Dodolaa, Baalee Roobeetii, Gabra Gurraacha Koyyuudhaa, bakki nan maqaan dhoofne hundumaa namoonni dhuftan Waaqayyo ulfina guddaa isiniif yaallatu. Ulfaadhaa kabajamaa Waaqayyo bara kana dhiifummaaf qopheesse natti fakkaata. Egaa erga Waaqayyo qajeelche wanti dhaabu jira. Waaqayyo karaa banee qajeelchee jira. Nuti immoo harka wal qabannee isa dogoggoree gorsinee karaatti deebisnee isa karaatti hafe jabeessinee kaasnee isa dadhabe jabeessinee isa tuffatame kabajnee isa dagatame yaadannee guyyaan nuuf kennite utuu hin jedhin barri nuuf darbe utuu hin jedhin isa dadhabe isa boqotillee taana yaadachaa harka wal qabachaa yaadannu haala kanaan tola ooltummaadhaan uffata aadaa obboloota dubartoota hundumaaf tola ooltummaadhaan gara nama 7 warra dhiiraa gara nama 17 uffata aadaa kan hojjette obboleettii keenya beezadhaaf galata guddaa qaba. Kana caalaa immoo kallattuma hundaanuu warri na jabeessitan warri na duukaa dhaabbattan ulfaadhaa kabajamaa jechuun barbaada. Kanuma caala immoo abboonni koo egaa warri isinitti himes warri immoo waamichi sun barbaachisu jettanis kitaaba gulaaluudhaanis gara nama 30 kitaaba kana kan gulaale utuu yeroo hin qabaatin yeroo keessan kennitanii kitaaba kana gulaaluudhaan sadarkaa kana akka ga'u kan taasisan kan akka qooqaa hayyoo afaanii
keessanuu ulfaadhaa kabajamaa gurra bulaa isiniin jedha. Xixinnaan keenya nu guddadha, gurguddaan keenya nurra bulaa, jajjabeen keenya sun jabaadha. Waaqayyo kan kanaan nuuf ga'e yeroo ta'an nu haa ga'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhufe kanaafuu obboleewwan keenyatu walitti qabamanii waldaanaan kan isaan tajaajilanidha. Daawwan barreessuu keessatti bakka gammadeedhanii erganii fi hamileedhaan hamilee keessaa keessatti bakka jiranitti isaan haa eegu nagaa galanii isaanii isaan haa galchuuf warra keessaa kan ta'es warra kannaa kana eeges galanni Waaqayyoof haa ta'u haa keenya gurgureetti kakuu dhiifamaa kan taate filaan irratti ayyaana dhiifamaa kanarratti walitti qabamnee ayyaana tokkummaa kana irratti argamnee dhiifama walii goonee tokkummaa keenya akka jabeessinu kan nu iyyame galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Waaqayyoo obboleessa keenya mucaa keenya faarfataa barreessaa Daaqoon Caalaa irra bulee hojii guddaa nu barsiiseera. Tokko tokkoon keenya sarraa waan barannu qabnaa jechuudha. Tokko tokkoon keenya namni kan dhalatu sababaaf dhalata jechuudha. Amma barreessaan kun namni guddaan kun mucaa keenyaa jennu malee nama guddaadha. Waan guddaa nu barsiiseera. Kanaaf bara kana Waaqayyo nuu kenneera. Bara Waaqayyo nuu kennetti haa gargaaramnu jechuun barbaadan. Guyyaan irraa kun tokkummaa guddaa nutti agarsiiseera. Tokkummaan kun kanumaan deemuu qaba. Wal diiguu hin qabnu. Waan guddaa dubbateera amman wal tuffachaa deemuu hin qabnu. Walirra ejjechaa deemuu hin qabnu. Wal jaallachaa isa qofe kaasaa yoo deemne hayyoota baay'ee qabnaa jechuudha. Namoota hojii gurguddaa hojjechuu danda'an qabna waan ta'eef guyyaan har'aa kun guyyaa barumsa guddaa irraa baranneedha. Obboleessa keenya Waaqayyo umurii dheeraa isaaf haa kennu, ogummaa guddaa isaaf haa kennu. Warri macaafa kana gulaaluudhaanis irratti argamtanii eebbisuudhaanis deeggaruudhaanis barreeffama macaafa kanaatti gammaduudhaanis aarsaa kaffaltan Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Ijoollee keenya gaaroo baay'ee namoota akkas waa hojjetan namoonni rukutan immoo itti dhiyaatanii jiru jechuudha. Yeroo baay'ee namoota gurguddaa ta'an akkasii waggaa tokko agarra malee waggaa lama agarru. Kanaaf diina ijoollee keenya balleessu, diina ijoollee keenya karaatti hambisu Waaqayyo nurraa haa balleessu. Biyya nagaa nuuf haa godhu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni kun ayyaana jaalalaatii, ayyaana tokkummaatii, ayyaana dhiifamaatii. Walitti qabamni keenya kun kanumaan itti hafuun jedha. Kadhannaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii eegumsaan ergamoota toloota raajota Waaqayyo hunduma keenyaa wajjina ta'u kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Bakka dhufnetti qe'ee dhufnetti nagaan akka nu gashuuf yaa abbaa keenyaa inni kadhanna. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'a nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu qorumsatti nu hin galchini, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan amiin. Yaa Maariyaam yaa giiftii koo nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jennaam. Yaada keetiin dubroodha, foon keetiinis dubroodha. Yaa haadha Waaqayyoo oliif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa fo'amtee kan eebbifamteedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifameedha. Kennaan kan guutamte gammadii. Waaqayyoo si wajjin jiroo jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya nuuf haa dhiisu, nu haa qulqulleessu hanga bara baraatti. Amiin. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu.